Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya warreen amantii biroos osoo kutaa fi amantiin isiniin qoodiin akkamiin nagaa jirtu nageenyi badhaadhaan isiniin jedha obbeen kiyya. Xiqqoo guffanna qabeellee sagaleen kiyya dhaggeeffamuu didee dhagahamuu didee dhiifama narraa ta'an isiniin jedhama. Akkamiin waan nyaanne maal taate akkas sagalee kee gadisee haa tamanaan hin jedhina qofanna qabe. Amma gizeen qofanna qabe utaalloon na qabe. Akkasii dhiifama narraa isiniin jecha har'a kan waan na gammachiisu ittiin qabadhee dhufe wanni ana gammachiisu isinis hin gammachiisa yaada wanni obboleeyyan kiyya gammachiisu na gammachiisa wanni ana gammachiisus obboleeyyan kiyya ni gammachiisa ittiin yaada ana obboleeyyan kiyya har'a kan gammachuu Roozaa guyyaa hunda gadduma si argina imimmaanuma si argina dhugaa rabbi wallaahi ana garaana nyaatte dhugaa dubbachuu maaliifi asirratti yeroo baay'ee ni bootti yeroo baay'ee miidhama himatti bakka jechuun yeroo baay'ee gorsa baay'ee kenniti bakka gorsa miidhama hin miidhamina anuu akkanatti hin miidhame narraa baradhaa jettee yeroo baay'ee imimmaan isii miidiyaa kanarratti dhangalaasa nu waraabdii jechuudha viidiyoo inni har'ammoo maashaallah tabaarakallah gammachuun kun gammachuu itti fufu ka gammachuun gammachuurra itti sii dabalamu siifaa ta'uun siin jedha obboleettitiyya baga gammadde siin jedha baga sammuu kee dhageeffatte baga gara sammuu keetii gara mataa keetii deebite habibti baga gammadde siin jedha baga gammadde life is short jedhame warri ingiliffalee dhiifama narraa ta'a ingiliffabee tanaan hin jedhina soofii dhiisii waan namaa keessa seenini life is short jireenyi gabaabduudha jireenyi addunyaa obboleeyyan kiyya haga yoomii cinqamtus boottus gammaddus raahaa qabaattus raahaa dhabdus jireenyi gabaabduudha jechuudha namaanis miidhami namaanis zullumami namas miidhi namni si haa miidhu wallahi jiruun duniyaa tun gabaabduudha jechuudha waan yeroo dheeraa ta'e nu fakkaanna malee gabaabduudha silazii kanaafuu hin cinqaminaa wallahi hin cinqamina garuu cinqamuun ni jira yaadda'uun inuma jira maaliif namni hin yaadne hin jiru namni hin yaaddofne hin jiru garuu hin hiraarinaa uf hin hiraarsinaa sammuu keessan uf hin hiraarsinaa garmalee jechuudha wallahi kanaafi gorsa isii irraa waa baay'ee barattanii akka gorsaatitti waa baay'ee nuuf keettee an nama baay'ee amanaa an nama baay'een jaaladhaa garuu immoo namni namiidha namuma an jaaladhu namuma an amanutu namiidha nama baay'istanii hin amanina jaaladhaa malee nama hin amanina waan jedhu gorsa nuu keette nama beekuuf gorsi isii kun isin fayyadan isiniin jedha obboleeyyan kiyya osoo wal dhageeffanne osoo gorsa walii wal dhageeffanne aga tokko walirraa barannee tokko miidhamarraa nam 10 keessaa nam tokko yoo fayyade ajiriidhalle kayriidhalle wanna badaa tokkorra waan namarra gahe tokko waan barate tokko namaaf qooda waan ta'eef akkasumallee muudannoo waan si muudate tokko waan nama muudate tokko namni sun namaaf qooda jechuudha akkanumaan lafaa ka'eetii miti inni akkasii har'ammoo kun viidiyoo gammachuutiin romaantik moo bada maal jedhan san diddiimaa san akkasitti isaan faayamtee nutti gadi baate baga gammadde siin jedha obboleettii yaa wallaahi baay'ee sii gammade gammachuun kee gammachuu itti fufu siif haa ta'u gammachuurraan gammachuu siif haa dabalu siin jedha akkasii obboleettii yaa hanga yoomii asirraa boottaa hanga yoomii kun seenama keetii jedhaniitineen si arrabsanii warri si arrabsu akkuma warri si jaalatu jiru akkuma warri siif quuqamu jiru sun warri sitti gammadus jira gammachuun kee itti haa fufu siin jedha obboleettii yaa ana isinillee obboleeyyan kiyyaa warroon isii jaalattan akka isin gammaddaniif abdiin qaba kanuma jechuuf dhufee baga gammadde siin jechuuf dhufee obboleettii yaa akkasii gammachuu kee gammachuu kenna namni gammachuu namaan jaalanne hin jiru namni gammachuu namaan jaalanne innummaanu namaa miti jechuudha akkasii obboleettii yaa kanaafi obboleeyyan kiyya hin cinqaminaa of hin cinqinaa of hin hiraarsinaa dhugaa rabbii yeroo baay'ee cinqamuunis uf hiraarsuunis
rabbii ofiitii wal nama dhabsiisa alhamdulillah jechuun waan hunda cinqamaatu akkasumatti alhamdulillah yeroo baay'ee alhamdulillah jecha jedhu kan irra deebiti roozaan bakka itti dasna jedhi jechuudha waan sirri dasna jedhi keessa wallahi alhamdulillah waan makmuu hagana miidhamee akkana miidhamee jiru biyya keessatti waa hedduu fatanaa namni fataname garuu alhamdulillah yoo isin jettu wallahi dasna jedha bakka alhamdulillah jechi isin jettu sun wallahi akkasii obboleeyyan kiyyaa kana qabadhee isinii dhufe akkasii galatoomaan isin jedha isinillee warri na jajjabeessaa jirtanii warri haaraa taatanis maatii naaf ta'an isin jedha akkasii kanumaan isin jechuuf dhufe xiqqishuma tana qabadheetini nagaan naaf turaa hanga walitti dachaanoon isin jedha obboleeyyan kiyya gammachuu buleetii tiyyaa ibsachuuf hin dhufe akkasiin isin jedha naaf galatoomaa isinillee nagaan naaf turaa isin jaaladha isinin kabajaan isin jedha obboleeyyan kiyya dhugaa wallaahi akkasii nagaa naaf ta'an isin jedha